Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu daawwattoonni televezyiinii. Amma yeroo kana immoo kan isin daawwachaa jirtan kun sagantaa dirree wangeelaa. Isaan dura waan tokko si yaadachiisuun barbaada. Televezyiiniin immoo umrii torbanii ji'aara darbee umurii waggoota lakkoofsisuu eegale. Yeroo kana keessatti immoo sagantoota hedduu isin biraan gahe. Isaan kana keessa lallabootaaf barsiisota wangeelaa baay'een keenya ittiin jajjaban. Faarsaawwan hedduu isa kanaan alatti qophii dargaggoo, qophiin koo ijoollee, ergaa ganamaa, qophii hayyootaa, qophiiwwan garaa isin biraan gahuudhaan isin tajaajilaa ture. Isaan kana keessa qophii televezyiinii immoo isin biraan gahaa ture keessaa inni tokko immoo qophii dirree wangeelaati. Qophii dirree wangeelaatiin seenaa gootota wangeelaa, dhuga ba'umsa isaanii, wantoota garaa isin biraan gahaa ture. Namoonni waa'ee televezyiinii maal jedhu laata? Akkuma kanas immoo waa'ee sagantaa dirree wangeelaa maal dubbatu laata? Boqonnaa itti aanu jalqabuu keenya dura bakka garaagaraatti argamne gaaffii kanaaf kanneen adda addaa namoota gaafanne. Guyyaa irraa qophii kana kutaa tokkoffaa isaa qabannee isin qophii kana qopheessee kan isin biraan gahu ani gammachiisuu mataa godhama. Ana wajjin ogeessi sagalee Girmaa Giddeelloo jira. Akkasumas ogeessi kaameeraa keenya guyyaa irraa Naatnaa'el Bonjaata. Turtiin keessan televezyiinii mo'aa sagantaa dirree wangeelaa wajjin. Egaa sagantaani dirree televezyiinii mo'aadhaa yeroo inni dhiyaatutti bifa adda addaatiin yeroo inni dhiyaatu bifa inni dhiyaateetiin amma danda'ametti hirmaachuu yaala. Namooti yeroo isaan itti dhiyaatanii yeroo isaan itti dhugaa ba'an baay'ee natti tola. Dhugoomsi namootaa immoo namoota hedduu namoota hordofaniitii fi namoota kanaafuu hubannaa illee hin qabne gara wangeelaatti gara dirree wangeelaatti wanta harkisuutii fi ani sagantaa dirree wangeelaa sinan hordofa. Ani ofii kootii fi baay'ee itti gammada. Tokkoffaa sagantaan kun sagantaa duraan illee hin turre ta'ee hirmoon nama gara sabaatti ba'utti saboota baay'ee gara manaa qabutti harkisa lubbuu baay'ee ittiin fayyisuudhaaf gargaara. Warri kaanirraa argan immoo walii isaa itti himanii akka isaan gara mana Waaqayyoo akka isaan dhufan lubbuu fayyina lubbuu akka isaan argataniitii fi jireenya isaaniitti aragalfii Kiristoos akka isaan argatan godha. Kanaatii fi lubboota baay'ee gara manaa qabutti akka harkisuutti argaa jira. Dhalooti ammaadha yoo fudhalleetii fi baay'een teekinooloojii jirii wanta walitti hidhanii fi yoo dubbii kana dhaggeeffatanii saayinsii kana walitti hidhanii gara mana Waaqayyootti akka isaan dhufaniitii fi bu'aa guddaa kennuu danda'a. Dhaloota ammaa kanas gara mana Waaqayyootti fiduu danda'a. Maaliif dhaloota ammaadha yoo gara mana Waaqayyootti dhufatanii fi abbootiin darbu waan ta'eetii fi isaan sun immoo isaan irra baratanii akka isaan mana Waaqayyootti jiraatanii fi akka isaan waldaa Waaqayyoo bal'isan gochuu danda'a. Maqaan koo Ayyaanaas Faawun jedhama. Barsiisaa herregaati. Hojiin koo barsiisummaadha. Eeyyii nan daawwadha. Yeroo hundumaa yoo ta'uu baate illee nan daawwadha garuu. Dirree wangeelaa jechuun yeroo itti seenaa abbootiin keenya gatii isaa wangeelaaf baasanii irraa baratamu akkasumas immoo dhuga ba'umsa jireenya isaanii irraati yeroo itti barannu akka kanatti nu hubadha. Dirree wangeelaa irraati kanan baradhu inni tokkoffaani wangeelli wallaansoo nama miyyuu yoo itti baay'ate akka inni waan hundumaa cabsee darbu darbees immoo qulqullummaa Waaqayyoon baradha. Seenaa qulqullina Waaqayyoon jireenya namootaa irratti hojjetuun ilaala. Garaagarummaa dhaloota gidduu jiru dhiphisuuf fayyada waan ta'eef dargaggoonni immoo abbaa malee akka isaan hin guddanne jireenya disipiliin ta'e akka isaan qabaataniif hin gargaaredha yaada. Maqaan kiyya Eliyaas Nagaraa jedhama. Hojiin kiyyaa hojii dhaabbata mootummaa keessan hojjedha. Gargaarsa namoomaa fi guddina irratti piroojeektiiwwan guddina irratti xiyyeeffatan irratti hojjedha. Televezyiinii mo'aa baay'een daawwadha, baay'een jaalladha. Qabiyyee isaa baay'een jaalladha. Sirriitan daawwadha. Guyyaa guyyaadhaan inuman daawwadha. Sagantaa dirree wangeelaa nan daawwadha. Baay'ee sagantaa bareedaadha. Sagantaa baay'ee babal'achuu qabudha. Baay'ee sagantaa ani jaalladhudha. Kani sagantaa kana dhiyeessus nan jaalladha. Haalan ittiin dhiyeessu qopheessaa sagantichaa
haalli inni itti gaaffii itti gaafatu, haalli inni itti namoota wangeela hojjetan, wangeelaaf gatii baasan barbaade argee isaan bakka jiranitti deemee haasofsiisu kun baay'ee qopheessaan isaas immoo natti tola haalli inni itti sagantaa sana ittiin qopheessu. Maqaan koo Efreem Raggaasaan jedhama. Tajaajilli koo hojii wangeelaati. Hojii wangeelaan hojjedha waldaa Biiftuu Boolee Makkaan Yesuus keessatti. Iddoo adda addaatti akkuma kana deemee hojii wangeelaan hojjedha. Keessumaa sagantaa dirree wangeelaa nan ilaala. Sagantaa hedduu namatti toludha. Sagantaa dirree wangeelaa irraa kan ani baru yeroo baay'ee abboota wangeelaa karaa nuu bananii kan nurras muuxannoo qaban wanta hedduu keessa warra darban isaanirraa hubannoo gurguddaan hubadha yeroo dhaggeeffadhu. Baay'ee barumsa gaarii irraa argachuu dandeessa. Muuxannoo isaan dabarsanirraa, gidiraa isaan arganirraa, gammachuu isaan arganirraa wanta hedduurraa barattutu jira sagantaa dirree wangeelaarra. Maqaan kiyya Qumbii Ida'oo Dachiisan jedhama. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee uummata Karrayyuu keessaan dhufe. Kan nama hojjetaa jiru barataa mana barumsaa seminariiti teoloojiin barata. Uummanni Fantaallee televezyiinii ilaalaa garuu baay'inni isaanii akkuma isin beektan uummanni kun horsiisee bulaadha, aadaan bulaa, aadaa Oromoo sirna gadaatiin bulaa. Warri immoo amma gara ammayyummaatti dhufanii baratanii gara teknooloojiitti dhufaa jiran kun televezyiinii mo'aa in argu. Warri amaniinis warri televezyiinii manaa qabanis yeroo baay'ee mo'aa TV'n maalidha inni nu gaafatu. Ani TV mo'aa irratti sagantaa baay'ee ilaala. Yeroo baay'ee mana kiyyatti kan ilaalu sagantaa garagaraatu jira. Sagantaan dirree wangeelaa jira. Sagantaan hayyoota yeroo isin affeertan akkasumas immoo sagantaan ijoollee jira. Sagantaa kana keessaa kanan baay'ee jaaladhu sagantaa dirree wangeelaa. Dirree wangeelaa kana keessatti waan baay'een argee ofii kiyyallee immoo maatiin kiyyalleen immoo namoota baay'eetti illee himaan ture. Maqaan koo Lamuu Yaadataan jedhani. Waldaan koo waldaa amantoota Makkaan Yesuus Biiftuu Booleedha. Waldaa amantoota Makkaan Yesuus Biiftuu Boolee keessaa daa'immanin barsiisaa jechuudha. Televezyiinii mo'aa nan ilaala. Televezyiinii mo'aa irraa sagantoota akka sagantoota dargaggoota dirree wangeelaa hayyoota keenya kan jedhu ogeettii mo'aa teeknooloojii mo'aa giraafiks warreen kana hundumaa yeroo argadhetti darbee nan do'an. Egaa sagantaan dirree wangeelaa maqaa masaarraa akka ilaallutti sagantoota achirratti darban irraas akka ilaallutti wangeelli kun dhaloota hammaa bira akkamittiin ga'e keessumaa saba keenya saba Oromoo bira akkamittiin ga'e isa jedhu nutti agarsiisa. Namoota wangeela kanatti dhamaan wangeela kanatti dadhaban seenaa isaanii jireenya isaanii akkaataa isaan keessa darban irraa dhaloota kanaaf barumsa akka ta'utti agarsiisa. Kanaaf wantoota duubee keenya dhalootaan wanta bira hin geenye namootni kun akkamittiin wangeela akka dhaloota kanaan ga'anii irraa barannaa jechuudha. Isa kana irraa baradheeranis argeera. Maqaan koo Dammituu Mardaasaan jedhama. Asuma waldaan koo waldaa Biiftuu Boolee sagantaa baay'eedha. Sagantaa faarfannaas nan daawwadha, lallaba ganamaas nan daawwadha. Kan harmootiis ogeettiis nan daawwadha. Dirree wangeelaas egaa waan baay'ee qaba, kan dargaggootaas qaba. Nan daawwadha yeroo baay'ee. Eeyyee dirree wangeelaa baay'ee bu'aa qaba. Fakkeenyaaf namoonni dur wangeela kana eessaa fuudhanii eessaan akka ga'anii abbootiin keenya achirraa waan baay'ee baranna jechuudha. Aarsaa gurguddaatti kaffalanii iddoo kanaan ga'anii nu biraan ga'an wangeela kana wanta ta'eef dirree wangeelaa waan baay'ee nu barsiisee jechuudha. Namoota hin beeknellee namoota baay'ee nu barsiisee namni suni wangeela kanatti aarsaa attamii akka kaffale seenaa namaa hin beeknu jechuudha. Durii dirree wangeelaatu seenaa namaa nu barsiisee namoota attamiitu wangeelaaf aarsaa kennisa jedhamu waa'ee namaa, waa'ee lubootaa, waa'ee faarfattoota waa'ee waan hundumaa nu barsiise dirree wangeelaa isa duriirra dhaabannee isa ammaa ilaaluun nurra jira wanta ta'eef dhaloonni ammaa immoo isa durii hin beekan wanta ta'eef isa durii sana dirree wangeelaa sana beekutu irra jechuudha. Yoo isa durii sana beekanitu amma wangeelli kun sirriitti adeemuu danda'a jechuudha.
Kanaaf dirree wangeelaa wangeelli salphaatti akka hin dhufne nu barsiisa. Wangeelli itti beela'uudhaan itti dheebochuudhaan abboonni keenya itti madaa'uudhaan lafa dheeraa deemuudhaanitu fidanii dhaloota ammaa kana biraan ga'an wanta ta'eef nu biraan ga'anii nummoo isa durii sana ilaallee har'a beelli hin jiru, har'a dheebuun hin jiru, har'a kotteedhaan lafa dheeraa deemuun hin jiru, konkolaataan jira, yoo dheebutan bishaan haayilaandiin jira, yoo beela'an buskutiin jira, qodaa ofitti naqatanii deemanii wangeela lallabuun hin danda'ama waan ta'eef haalli ammaa mijaa'eera jechuudha. Abboonni keenya garuu beela'aa dheebochaa lafa dheeraa deemaa wangeela kana nuun ga'a waan ta'eef wangeelli kun egaa akka salphaatti nu biraan akka hin ga'amne xiyyeeffannoo guddaa nu barsiise jechuudha. Sakaleessaarra dhaabannee har'a nummoo maal hojjetaa jirra? Utuu haalli nuu mijaa'ee wangeela kana lallabaa jirra, ollaa keenyatti lallabaa jirra. Iddoo fagoo warri deeman iddoo kanaan nu ga'anii fagootu hin deemin asuma dhiyootti nummoo wangeela kana lallabaa jirra isa jedhamu dirree wangeelaa wangeelatti nama dammaqsa jechuudha. Nu dammaqsa wangeela akka nu lallabnuuf. Maqaan koo Marabbaa Ulfinaan jedhama. Ani ogeessa geggeessummaa fi hawaasummaa. Waldaan koo waldaa Biiftuu Booleeti. Televezyiinii moo anan daawwadhaan. Yeroo qabu kanan ilaalu baay'ee isaa sagantaa dargaggootaa akkasumas immoo sagantaa dirree wangeelaa sana ilaala. Sagantaan dirree wangeelaa keessumatti namoonni wangeela kana nu biraan ga'uudhaaf qabsoo isaan taasisaa turanii aarsaa isaan gochaa turaniini baay'inaan akka nuyi beeknu nu godha. Inni kan biraan immoo baay'een keenya seenaatti wangeelli nu bira ga'e hin beeknu dhaloonni amma jirru kuni seenaa kanas akka barru nu godha. Seenaa sana baruun keenya immoo dhaloonni amma jirru kun akkamittiin wangeela rakkoo guddaa keessa ba'ee nu bira ga'e kana dhaloota biraadhaan ga'uu akka dandeenyu nu barsiisa. Ani Kidaanuu Moosisaan jedhama. Hojjetaa wangeelaa waldaa amantoota Biiftuu Boolee Maqaa Yesuus. Sagantaan TV mo'aa irratti darbanii baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Erga TV mo'aan kun dhufeeti namootuma tajaajiltoota ta'an iyyuu baay'ee isaanii achirratti argine. Baay'een isaanii dhokatanii turanii hanqina tokko irraan kan ka'e miidiyaan kun dhibamuurraan namni wanta isa keessa jiru tajaajiltoonni waamicha qaban wanta isaan keessa jiru akkaataa gaariitti baasuudhaaf carraan arganii ture. Erga TV mo'aan kun jaalala waaqayyoo fedha waaqayyootiin biyya keenya keessatti dhaabbateeti kaasee garuu tajaajiltoonni baay'een mul'ata qabanii saba biraan ga'uudhaan yeroo biraa iddoo tokkotti wanti lallabamu iddoon biraan hin ga'u ture. Amma garuu wanti biyya keenya keessatti hojjetamu dinqiin adda addaa iddoo adda addaatti hojjetamu iddoo biraan akka argatamuu fi carraan argameera. Kanaaf TV mo'aa keessatti lubaa Dr. Gammachiis carraa waaqayyo isaaf kenneeni innis fidee biyya kana keessatti banuu isaarraa kan ka'e biyyi keenya harka baay'een fayyadamtoota ta'anii argamaniiru. Sagantaa dirree wangeelaa baay'een hordofa. Akkaataa dinqiitti nu badhaa isa inni namoonni seenaa guddaa biyya keenya keessatti hojjetan biyyooti adda addaa keessatti hojjetanii dirreen kun dhibuurraa kan ka'e dhokatanii turan hojiin isaaniis dhokatee ture karaa dirree wangeelaa kana bakkeetti ba'ee namoonni baay'een barumsa guddaa barumsa amantii namaa cimsee dhaabu barumsa jireenya namaa jijjiiruu danda'u achirraa argatu. Fakkeenyaaf yoo ilaalle namoonni abbootiin keenya duraan wangeela irratti gidiraa argaa turan dhiphataa turanii wangeelli kun amma akkuma amma arginu karaa salphaadhaan nu bira ga'eetu hin ta'in dhiiga Yesuus Kiristoos duwwaatu hin ta'in dhiiga qulqullootaatti dhangala'uudhaan darbee immoo namoonni baay'een maatiitti dhabuudhaan namoonni baay'een jireenya isaaniitti dhabuudhaan qaamni isaanii cabuudhaan inni kan mana amala sirreeffannaa keessatti maneedhaa keessatti girrifamuudhaan wangeela kana baatanii kan nu biraan ga'an seenaa kana yeroo bannu dhaloota amma jiranii fi dhaloota gara fuulduraatti hin ka'u jedhamanii eegamaa jiranii fi dirreen wangeelaa kun baay'ee bu'aa buusaa jira. Jaallatamoo daawwattoota keenya ammayyuu televezyiinii mo'aa akkasiin daawwachaa jirtan abdii guddaa qabna. Sagantaan dirree wangeelaatiinis yaada namoonni nuuf kennan
waan isaan nuun jedhan waan isaan nuuf qoodan akkasiin fudhachaa jirtan abdiin keenya guddaadha. Egaa isinis yaada keessan karaa isiniif mijatuun bilbilaan, imeeliidhaan, karaa feesbuukii akkasumas karaa isiniif mijatuun yaada keessan akka nuuf qoodan akka nu jajjabeessitan kallattii gamanumaan isin gaafachuu barbaanna. Egaan daawwattoota keenya sagantaan keenya akkasiin jaallachaa jirtan abdii guddaa qabna. Mee ammoo faarfannaa kana faarfannee yookaan immoo dhaggeeffannee walitti deebina. Tuttiin keessan ammayyuu televizyiinii mo'aa sagantaa dirree wangeelaa wajjin haa ta'u. Mijatu banani
Sagantaan sun baay'ee barumsa guddaa kenna. Anillee waanan baay'ee irraa baradheen qaba. Sagaleen Waaqayyoo akkuma nutti dubbatu nuti warra ilaallu akka qabnu warra ija keenya ol kaafne warra akka fakkeenyaatti ilaallannu baay'ee akka urjiitti warri baay'atan akka jiran sagaleen Waaqayyoon dubbata. Kanaaf amantii keenya isaan ilaallee akka cimnee itti fufnu nu barsiisa sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf dirree wangeelaallee namoota bara isaanii hundumaa bara isaanii guutuu ciminaan itti cichanii wangeela hojjetan gatii baasanii iddoo baay'eetti lafa dukkana baay'eetti aduu agarsiisuu ifa agarsiisuu warra danda'an sana waan mul'isuuf baay'ee sagantaa jaalladhuudha. Kuni waan baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee waan bu'aa guddaa argamsiisudha. Maaliifi wangeelli bara abbootii keenyas bara raajota irraa kaasee bara bartoota irraa kaasee har'a immoo dhaloota amma jiru kana bira gaheera. Dhaloonni kana dura ture immoo wangeela akka hojjete wangeelaaf gatii akkamii akka baase wangeelli maal akka barbaadu maal akka ta'e qabatamaan jireenya namoota irraa jireenya tajaajiltoota irraa hojjettoota wangeelaa irraa mishinariyoota irraa warreen karaa baay'ee ulfaataa lubbuu isaanii maatii isaanii otoo hin jedhin warra wangeela hojjetan muuxannoo isaanii qabatamaan argaaf dhageettii isaanii waan mul'isuuf baay'ee iddoo guddaa qaba sagantaan kun. Dirree wangeelaa irratti kana nu hubadhu dhaloonni nu fuuldura jiranii waan hundumaa caalaayyuu muuxannoo jireenyaatiin baay'ee namoota bishaatanidha. Dargaggoonni amma jiran immoo humna qabu garuu immoo muuxannoon isaan barbaachisa. Muuxannoo kana immoo kan argachuu danda'ani sagantaa akkasii daawwachuu irraati jedhee yaada. Ani bu'aa guddaa qaba jedhee namana. Sababni isaa dhaloonni kun dhaloota wanta hedduu wajjin ol keessa jiru waan ta'eef bara ammayyummaati barri kuni bara itti abboonni wangeelaa keenya hojii wangeelaa hojjetaa turan garuu akka har'aa miti. Rakkina gurguddaa keessa darbanii hojii wangeelaa hojjetaa turan waan ta'eef gidiraa isaanii sana nummoo har'a fuunee bara ammayyummaa kana keessatti attamitti nummoo hojii wangeelaa bal'isuu dandeenya isa jedhu dhaloota kanaaf ergaa guddaa dabarsa jedhee yaada yoo cimee baay'ee itti fufe. Ani sagantaa dirree wangeelaa yeroon achi keessatti televezyiinii keessatti ilaalu akka nama dirree wangeelaa keessa jirutti of laala. Sababiin isaa waan baay'een dhagaa waan baay'een baraa namoota hayyoota irraa beektota irraa namoota bu'aa bayii baay'ee wangeela wajjin godhan keessatti waan baay'ee muuxannoo isaan qaban irraa waan baay'een baree kanaaf akka nama dirree wangeelaa jiru sanitti keessa taa'ee of laalaa dhaggeeffataa ture. Kana booda garuu dirree wangeelaa uummata jiranii fi warra hojjetan wajjin waliin ta'ee hojjetuudhaaf immoo akka hojjetanis nan jajjabeessaa waliinis yaada qabus waliinis wal hubannee hojjannaa jechuudha. Waan tokko yeroo hojjennu akka sabaattis akka dhuunfaattis yoo ta'e eessaa akka kaane eessa akka jirru garamitti akka deemaa jiru beekuun barbaachisaadha. Kun wangeelaafis ni hojjeta. Kanaaf wangeelli saba Oromoo bira akkamittiin ga'e Onesmoos fa'aa akkamittiin fidan Asteer Gannoon fa'aa akkamittiin fidan maal keessa darbee har'a immoo kunoo qilleensa irratti ilaalu televezyiinii moo irratti ilaalu irra geenya yeroo jennu dhalootni an barsiisaa daa'immanii akka ta'ettis ijoollee keenya hin barsiisna. Wangeelli kun saba Oromoo bira akkamittiin ga'e har'a maalirra jira addunyaan maalirra jira isa jedhu wajjin dhaloota har'a jiruuf immoo akkamittiin wangeela dhiyeessuu qabna. Bara teknooloojii kana keessatti immoo wangeela akkamittiin lallabuu qabna isa jedhu sagantaa kanarraa abbootii keenya kaleessa akkaataa isaan darban irraa wanta irraa barannu akkaataa isaan itti dhufan waan irraa barannu hin argannaa jechuudha. Dhugaa ba'umsi abbootiin yeroo sana dhugaa ba'anii dhalooti ammaa fudhatanii kan deemuun irra jirudha jechuudha. Wangeelli akka salphaatti hin dhufne wangeelli hamma lubbuun darbuttitu
lubbuu isaanii dabarsanii itti dhiiganii itti beela'anii itti garafamanii itti hidhamanii nu biraan gahaa waan ta'eef dhaloonni ammaa immoo wangeela lallabuuf hidhamuuf garafamuu beelli hin jiru wanta ta'eef haalli hundumtuu nu mijatee jira wanta ta'eef dargaggoonni keenya nuyi wangeela kana utuun sodaatin isa durii sanarra dhaabannee amma wangeela kana isa durii sana caala adeemsisnee lallabnee namootatti dhugaa ba'uuntu nurra jiraata. Amma akkamma jirru kanatti wangeela amma hojjechuudhaaf Waaqayyo hojii bal'aa nuu kennaa jira. Akka yaadutti amma warra qubattoota warra baqattoota baqatanii iddoo adda addaatti dhufanitti dhaloota ammaa kanaaf hojii bal'aatu jira jedhee yaadanii amantoota hundumaa luboota yookiis hojjetaa wangeelaa miti wangeela kan lallabu amantoonni hundumti keenya wangeela lallabuun nurra raatachuudha. Maaliif Waaqayyo fidee hojii baay'ee nuu kennaa jira wanta ta'eef namoota Waaqayyoon hin beekne fidee nutti naqaa jira wanta ta'eef nummoo wangeela kana qabannee deemnee warra qubattoota kanatti miilla wangeela baatee deemu arraba wangeela lallabu Waaqayyo ariifachiisee akka kaasuuf kadhataan jira waan ta'eef qubattoota kana wangeela waan nyaata waan dhugan duwwaatu hin taane wangeellis isaan barbaachisa wanta ta'eef wangeela kana qabannee isaan bira deemnee isaanitti dhugaa ba'u isaanitti lallabuun nurra raataa jechuudha. Egaan daawwattoota keenya turtiin wajjin qabaatan hundumaaf galanni keenya guddaadha. Akkuma argaa jirtan guyyaa har'aa handhuura biyyattii kan ta'e magaalaa Finfinnee dirree masqalaa irratti argama. Dirree masqalaa kana irratti immoo akkuma argaa jirtan baay'een kubbaa taphataa, baay'een ispoortii adda addaa hojjetaa, baay'een dirree kana irratti hiriira nagaa ba'aa, baay'een ayyaana adda addaa kabajaa. Dirree kana irratti wanti hin geggeeffamne homti nuun jiru. Dirree kana yoo dirree wangeelaa goone yoo dirree kana irratti wangeela yoo lallabne yoo baay'olee addana jiran kanatti yoo dhugaa dubbanne yoo inni hojii manaa tokko kan hunduma keenyaatti. Isa kana lalatti mee gaaffii tokkoon isin gaafadha. Ogummaa maalii keessa jirtu laata? Isin dirree wangeelaa bakka jirtan akkamittiin godhachuu dandeessu laata? Ammas hojii manaa kana isiniif kenneera. Sagantaan dirree wangeelaa namoota adda addaa gaafachuudhaan boqonnaa ittaanu keessatti wanta adda addaa waan isin irraa barachuu dandeessan dhuga ba'umsaa fi seenaa namoota hojii wangeelaa hojjetan hedduu qabannee akka isiniif dhiyaan gamanumaan waadaa isiniif seenuun barbaada. Isa kanaan alatti immoo sagantaan dirree wangeelaa kun maal hojjechuu qabaa, akkamitti deemsifamuu qabaa, akkamitti kana booddee waan haaraa nuuf fidee dhufuu qabaa yaada jedhu yoo qabaattan isinirraa fudhachuudhaaf balballi keenya banaa. Nu wajjin turuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Nuun nagaa keenya isinitti dhaammannee addaan baana. Kutaa lammaffaa qophii kanaa torbee dhuftu qabannee isiniif dhiyaana. Guyyaa har'aa ogeessi kaameeraa keenya Naatanaa'el Bonjaati akkasumas ogeessi sagalee ta'ee kan nu wajjiniin ture Girmaa Giddalloo wajjin ta'uudhaan kan nagaa isinitti dhaammadhu an gammachiisuu mataati. Qophiiwwan televizyiinii immoo itti fufuu nagaa Waaqayyootiin tura.